السلام عليكم. سجلي الفود. سجلي الفود ده. أيه أما هو دقيقة أما إذا جيس. شيخ سجلت يوم القبل من بيك كل مترك كده صندوقني في سنة جافتين عن جوال سنافين كابوس رابا وما ركون جرو إذا سانيتي إذا دلقا سانيتي بدي سان دلقا سانيتن موري كومنتي دي في وري دوبان نور دفوس وان دلقا سانين تيني ركتن وام فد غابا جودن دي نمني وام فد أيه هذا والله هذا صح قاسين يا رمضان ومن كيس نمني سنينا نشوف اللي كان سوني دندا ومن نفوها صوبنا كيسا كنينا هنشوفها اللي جمسوا كسيبي يعني كنينا دواء سو ونشوفها اللي كان ومن نفوها بشان اني متى نشوف ما نقلل بشاني متى هنشوفها اللي جمستين نشوف أنا قدامك اوكي يو غرتي كنينا غرتي دوا خنا نشوفها يو لكمسن ركون قبو نقبا ستي منيتي لا والله أنا كان متفرع تلا كنينا غبو غادا ايه كان يعطي متي نشوف نلا في يوم درونا فجأة ثم قال لك أنت يا عدو ما في عمالك تنقاف النقطة او يا تو مخيتين نتتاف متيتين غرتي كنين فوتي الربر خيسي هنشوف مخيتين كوتشيف تكسيبي إيه كذا وما هي في عاد ما له تنقاف النلا نفرا انتو الله أكبر خرجت شو خلاص الله اكبر فرتي جت كنين غرتي هنشوف مخيتين اللي كمسيتي بشان اللي كمسيتي خذ سومني ويا سومنا ميكا كسغوت والله يا اخي ربنا كان غويا متى فغارو غويا تو مالي غويا هجوم ويا دوكيتشا سنما خافالي خلاص بك ربي سيباسه وليت دابين غوري درو دون غافن اتي نيجرتي شيكوتين غافتو والله غافن كسغوت ان شاء الله سومني دوكيتشا سومني ها غافا دورا كونغا بوما namni tokko yoo waa sodaate amma namni yookaan shurtaafa sodaachuu mara shurtaa iyyoo fuuldura dhufanii du'aa yoo sodaate maal itti godhuu qabaata du'aa akkamitti godhuu qabaata meeshaa shurtaa yoo nama dhufe du'aa itam gar yoo sodaatan du'aa itam firaatti gooneete eewa du'aa shurtaa qaraatan jennee nuti ta qaraan hin qabnu ta beeynu hin jiru shurtaa shurtaa laal dura shurtaa sodaachurra rabbi yoo sodaanne haraamirraa fagaanne salaata keenya salaanne zinaa dhiifne badii dhiifne yoo waan rabbiin jedhu goone shurtaa miika shurtaarra caalu humaan hin godhu rakkoon teenya teenyu rakkoon nu biraaye yoo nuti sodaa rabbii qabaanne shurtaan nu sodaata malee nuti shurtaan sodaanne tanuma deebisaanis malee du'aayin kophaatti godha shurtaaf godhan hin jirtu tana du'aayin لا guyyaa tokko araba wajjin gabbaheessan guyyaa tokko na kaasetumaan turtaa kan walitti dhufne keessa seenne batte tafisha addaa ture namittiin suratul qurayshitti qara'ina jette adda jira kanan maadaamitu suratul qurayshitti qara isin jette والله guyyaa tokko boona fi nama kaasee waan nama teessisa taa'inaan jaanii kan ijoollee didee kan ofii araba wajjin gabbahee والله تفتيش أداة تقول له فتشان تفتيشني أداة دفنان ده في سورة القريش تقرأ إنجت مادامين أيام التحسيس جانين يا كرمني وأكا ونسوكي أكيدا سوكو أيانا ويكاباني أشيد أن بكمو ثم قفاتك والله رفديتا سورة القريش كرأينا جدا سورة القريش انت بسم الله نرقى بدي سورة القريش ما ننجر تسموه غير زي باريتسن والله الرفاية سورة القريش اللي نرقى بدي على كل ذلك أنا يتسير
Suratul Qureeshi isinuu hutte dhagaye Suratul Qureeshi isinuu si harkaa hutte Suratul Qureeshi qaraa san tamaadaan fidde san maadaam kiishuma sii boorsaa sii keessaa baafte malee hadiisni kas ja'u hin jiru shurtaa yoo isin dhufe Suratul Qureeshi qaraa san antiyyaan agarre hadiisa irran dhaabban sigale akkas maadaam watee gaafadhu isaa fidde jiin taate galatoomeeyye خلاص كنا برا كنا adda kuttanii خلاص كتدفع أمن دبلت dabaloo dhayyee وانو جافن كي خانت كيانو علمي كان علم إني أديرة تأوف جاتي تاو جنياتا نياتوني دندا نم تقوم فكينيا جاتي خيا قيدي أديرة تأوف إني أديرة تأوف جاتي مشاهدين نقول eewwa isa hojinyaata nyaata warri harka kaa'uuni danda'a. Dhaggeeffadhu jaarsi kee na dhaggeeffadhu jaarsi kee adeera taa'aaf gurbaan dardara akkasiimi akkasiimi. Egaa fakkeenya abbaa mana keetiitu mucaa saniif adeera taa'aaf mucaa sanii wajjin nyaachuus hin dandeessu. Eewwa jaarsi dhaggeeffadhu jaartii jaartii isaati jira. Jaartii mucaa sanii. Jaartii mucaa saniitii wajjin nyaachuu feete moo akkam dubbii adda baasa kamaan akkam jechuu jirta? Eewwa adeera mucaatu adeera ta'a jaartii adeera ta'aati jaartii qaba mucaan. Jaartii qaba. Ayyee. Suni jaartiin isaa sun abbaa mana kana eewwa harka fuudhuun ni dandeechi nyaata wajjin nyaachuu ni dandeechi akka shari'aatti kan gaafachuu jira ma adda yaani. Dhaggeeffadhu jaartii mucaa gartee inni adeera ta'uuf tanaatu jaarsa kee harka fuudhuu ni dandeessiidha jaartiin isaa jaarsa kee harka fuudhuu ni dandeessi akkas gaafachuu feete? Hin dandeessu hin dandeessu hin dandeessu hin dandeessu nyaata osoo nyaachuu hin dandeessu hin jiru wanni akkasii. Kan inni adeera ta'uuf ta'e obboleessaa hunda horkite dhagaye shari'aan obboleessaa hunda horkite ka adeera ta'uuf kam? Kamre? Yakas. Ge nama biraatiif carraa kan inshallah. Suratu Quraysh jette. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkamina gaajitanii fayyaadha? Fayyaa alhamdulillah. Biyya Arabaa takkatti faatee wayii sobee fuudhee ture jaartii biyyaan qabu jedheeniiti odumaan qabuuti ishiin duraanii keessan yaaseeti nikaashii mana jirtanirra wanni qabu jira. Faatee biyya hin qabu jetteeniiti biyya Arabaa fuute? Hin qabu jedheenii hiikeen jiran jedheenii duraan kan hin hiike hin jirti ammoo insuma sanitti qalbiin nayyatee abdiin immoo manaan hin qaba kan hin duraan hiikees numa jirti. Ta duraan hiikte sanii hiikeen hin jireette. Dhagayme ta duraanii teeni jirti? Kan mana akka abiin mana jirti ishiin hiikee deemi kaniin abiin hiikenan qabaa manaan hin qaba hiikeen jiraan qabuun jedhe. Ta hiikeetti feete ati ta duraanii hiikte sanii? Hiikeen itti qalbiitti godina jette ishiin duraanii hiike san. Ishii duraanii hiikte sanii hayyee? Ammoo mana jirti manaan hin qabaa ni kaawwanni ishiirra qabu jira ishii manaa qabu sanirra quban qabdu ishiini. Ati taamma biyya Arabaa fuute tana dura faatee lama fuute? Duratti biyyatti. Duratti biyyatti ta dura fuute san hiiktee jirta adda deemtan akkasiimi? Ta lamadaa immoo Itoophiyaa jirti ta sadaffaa biyya Arabaa jirti akkasiimi? Lamanii ka duraan lamanii ka sadaffaa fuudhee biyya jirti biyya kanatti dhufee irra fuudhee ishii sana duun dhoftee duunimi. Ta biyyaa tun afraffaa fuutee tun? Ishii tuuti tun afraffaadha ishiin biyyaa sadaffaa fuudhee lama duraan hiikee ishii tun mana jirti hin qabu hiikeen jiraan jedheen isaanuma hiikatanitti ni kaawwan irra ga'u jira ishii ni kaa. Ta hiikeetiin jira ta warra duraanii hiikte san baantaati akkasii? Ta jettee tana fuutee jirta? Ishii kana dhoftee jira ishii fuudhatan. Nikaasii godhanii jiran? Ishii kana naa godhanii ishii biyyaa san wanni irra ga'u jira. Wanni takka hin jiru.
nikaan kiyya guutumaa guutuu jira. Hiikkaan ati itti feete ta duraanii kamte san itti feete ta amma gartee niqaasii qabdu immoo nagayaan mana jirti akkasuma oksii miti. Akkas itti feetee miti ta duratti hiikte san malee ta mana jirtuu miti. Kan duratti hiikatan itti feete. Taan immoo ta mana jirtu ni jirti. Jirtu. Uliin kijibinii niin qaba homajiinati. Sin kijibii ulii baate. Ayyee galatooma jazakumullah khairan. Fuudhi umaati fuudhuuni mon kijibin. Ayyee galatooma jiidhaaf daate. Salaamu alaikum. Halo. Waalaikum salam. Akkam sheeka. Nagaa fayyaa. Nagaa alhamdulillah kami jirtu. Jirra alhamdulillah. Gaafiin qaba. Gaafiin koo mucaa tokkotu kiristaana turte. Kiristaana Maatiin kiristaana. Ayyee. Obboleettii ishee tokko islaama garuu haadhaaf abbaan kiristaanaa obboleettii bira turte. Obboleettii bira turte jennaan obboleettiin immoo obboleessa abbaa manaatii kanaa kennuufii turte yaaddee mucaan immoo jaallattu biyya sana xiqqoodha. Achumaan osuma teessuu mucaa sanaan biyya laa deemi jette obboleettiin biyya laa deemi jetteeni amma deemii mucaa kanaaf deemtee dhattee waggaa lama dalattee mucishee jaallatte obboleettiin waggaa lama dalattee sanaan booddee dhuftee mucaa kanatti heerumsa jetteeni sossobdee obboleettiin. Ayyee. Achuma mucaan diddee kaatee isiin akkas jennaan kalatte waan goota hojjee isin xiqqoodha ishi jetteeni anatti si ergaaratte biyya laa kana malee isatti ergaaran jenneeni yaa'anii achumaan isaan walii galtee achuma mucaan isin fuudhee isii deemee paaspoortii baafattee guyyaa deemsaarra ga'anii achumaan mucaan deemte isin biyya kana malee na sadamne mucaan. Eenyu biyya alaa baase? Mucaa kee nama jedhaaru ishee amma mucaan isin dila ni kaa'edha yeroo achi deebitee dhuftee seerumsa jetteeni jaati xiqqoo. Egaa mucaa amma isiin garteetti heerumte jetteen kanaatu biyya alaa isii erge? Isii obboleettii isin hangafti durumaan islaamaa yaa'anii isin kun na sallamne maatii fi kiristaanaa isiinis immoo. Naaf gala. Amma isii obboleessa jaarsa isiitu muciyyoo tana biyya alaa baase. Isa heerumtaa jetteen biyya alaa gisee dheeyte. Kasiimi? Isii sergaaramoo yaa'anii isinii anatti sergaara jetteeni. Obboleettichaa walii galaniiru mucichaa walii galteetti obboleettiin hangafti garuu. Mucichaa fi obboleettiitu muciyyoo tana erge immoo obboleettii tana. Eeyyoo. Itti fufi dafii gaafadhu dafii gabaabsi. Achumaan kalatti guyyaa deemuu sana mucaan achuma yeroo finfinnee dhuftu deemuudhaaf yeroo kaatu achumaan asallamuuf amantii islaamaa fudhachuu jettee achumaan isheef ni dhufee mucaa asallamuu jennaan achumaan asallamu amantii filatte moo mucaa filatte jennaan amantii filadhee jetteen achumaan gurbichi immoo maal godhe yeroo sana intaloo maatii hin gaafanne maatiin kiristaanaa garuu obboleettii sanaanis mari'annee obboleettiidhaaf waadaatiif ni kaadhachuun qabu mucaan isuma qofatu geessee obboleettii jiran jiru achumaan yeroo sana sheekichi inni asallamsiisan immoo nikaanaa godhii jennaan la'aan nikaan godhu maatiitti isin himnee nikaa kanaan hin godhu mucaan amantiin filadhe malee jettee jennaan achumaan namni baay'eetu biraadha namuma sanatu nikaa godhee fi qarshii 100 kennee fi intaloodha. Mucaan hin beektu mucaan xiqqoodha giddite naannoo umurii yookaan torba hojaa akkasii. Achumaan yeroo dirree xiyyaaraa deemuu jettu hin bulleeyyuu achumaan biritti 100 sanayyuu harkaa fudhatee achumaan mucaan biyya laa kana dhuftee waggaa tokkoof ji'a 3 daladdee maallaqa sana jalaa fuudhee nyaatee maatiidhaaf kootiif gargaara jennaan maatiif hin gargaarre maallaqicha hin mormee. Waliin deemanii isaan? Isa fuudhee iddoo dirree xiyyaaraa isa geesse. Jechuun biyya alaa hoo? Biyya alaa hoo dubee? Biyya alaa waliin deemne. Kophaa dhufte. Biyya alaa kophaa dhufte. Achirraa duba biyya alaatii maallaqa isarratti ergiti? Isin obboleettiin kun isarratti ergi rakkoon qabu jetteeni. Isarratti ergi rakkoon qabu jettee obboleettiitii fi sila inni walii galee sanaanis isi mormee inni mucaa isii kanas immoo maallaqa si nyaatee alatti hin deebifne fi maallaqa si hin deebifne inni kaan sun akkamiin kaan gaafa jedhamu sun amma ni kicha baruu.
Amma ati gabaabduutti nikicha gaafa say barta. Mijoo abaa warri isaanii kaafiraa mijiyoo. Mucaan kiristaana gaafuma sana sallamte amantii filatteeti malee mucaa sana jaallattee miti. Duba eenyuun ni haa godhe eenyuun ni haa godhe gaafas. Ani haa godhe eenyu. Ummatuma nama danuutu jira gaafasi nama baay'eetu jira. Nama danuun hin dalee. Sallamtiise sun inni. Nama hime nama godhe himi. Qaadii godhe moo sheekaa godhe moo nama danuun hin nama danuun hin dalee duba nama kanaa godhe jii yookaan qaadii godhe yookaan sheeka tokko godhe yookaan kanaa godhe jii duba. Yoo anis akkuma isin immoo caaraa qulqulleeffadhe isin itti maaraa garuu waan kana duraan isin jalan na dhaggeeffadhaa intala kiristaana tokko qaadiinni kaa'edha yeroo ibsan baay'een dhaggeeffadha ture. Mucaanii gizee san isin hin beektu iyyuu namoonni kaa'edha sheekicha asallamsiise sanayyuu sheekichaan isanni taa'ee sheekaan kanaafidha jennaan sheekni la'aan ni kaanidhu mucaa asallamsiise malee ni kaanidhu akka kanatti ni kaanidhu jedhee sheekichiin dide. Jennaan achuma mucaa inni immoo nama bira jiru sanaan nama uummata baay'ee wajjin jiru yaani. Achuma nikaa godhee birii 100 hidhame nikaan sun iyyuu isiyyuu yeroo dirree xiyyaara gabaabduutti dhagaye gabaabduutti gaafiin xunnatti ulfaatti nama biraa gaafadhu inshaallah nama biraatti gaafadhu galatama. Alo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Naguma Alhamdulillah. Gaafiin qaba waa'ee soom mana darbe keessanii. Maal? Soom mana darbe guyyaa tokko suuqa wayii deemnee jira waliin. Azaaniin kan makkaatiif kan jiddaa walee bicuusi daqiiqaa 2 wal caala. Ayyee. Suuquma sana keessatti faxaruudhaa jennee naabootaa tokko qubannee jennu masgiinni kun inni suuqii keessaa kun dafeen azaanu. Maal? Inni makka masgiida bakka suuqa jirutuyyuu in tura bicuu daqiiqaa wal dhaba daqiiqaa tokko. Aya. Warri kun immoo ariifatanii lafa buufannee tamra afaan kakaanne. Ayyee. Garuu aduun lixxeetti waqtiinis ga'eera azaana masgiida isa bukkee jirru sanatun azaanamini. Ayyee. Tamra kan anafaanan kaadhe garuu gadi hin dabarsine si asiifachiin jenne jaraafan waa kennaa jira warri immoo waan wajjin jiru nyaatanii gad dabarsaniiru booda inni azaanii dhaga'u namichi akka malee gaddee soomni keenya kun sayyaa ta'uu isaa nan shakkaa jedhe. Egaa afaan kaayattan daqiiqa meeqatti azaane? Daqiiqaan turre sekoondiidhuma wayii keessa. Aduun lixxee? Aduun lixxeetti. Hangi isin onni jettune masgiinni hanguma bicuu xiqqoo takka adda qaba. Adda qaba bakki suuqii suni bakki biraa fagoodha azaanameera makkaa isa azaanee xumureera. Aduu yoo seente rakkoon qabu. Nu garuu eeguma isin amma afaan kaayattan sakanduma waa xiqqoo boodatti gartee azaane. Sekoonduma xiqqoo akkuma afaan kaatee bishaan maayyuu hin dhugne tamiruma qofa afaan kaanne dabarsine gadi. Aduu yoo seente furaa jarjarsaa jechuun shari'aa jira. Egaa aduun seente isinuma afaan kaayate yoo sakanduma daqiiquma tokko keessatti yoo azaanu taate rakkoon qabu. Kan maatii jettu kanatti gaa wallaahu alam. Akkuma kanatti aduun lixeeraa azaanii dhuma xiqqoo wal dhabe malee kan bootaa sanaaf masgiidii kan biraa. Ayyee. Ashi galatooma. Galatooma.